baacuu qabni ka'uu galaana nama nyaata uummanni ittiin baacuu qabni ka'uu galaana nama nyaata uummanni baacuu qabni ittiin baacuu qabni ka'uu galaana nama nyaata uummanni ittiin baacuu qabni ka'uu galaana nama nyaata uummanni bona duubni gannaa. Ashama dhaggeeffattootaa fi hordoftoota AF Digital Studio nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Haala yeroo irratti mari'atuuf keessummaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyaadhaa akkuma duraan beektanii yeroo baay'ee qabadhee isinii dhiyaadheera. Obbo Amaan Kadir Qaamsaree Toromsoo irraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Mata dureen guyyaadhaa irraa haasa'uuf deemnu olaantummaa seeraa yookaan afaan Ingiliffaatiin the rule of law ka jedhu irraa haasa'uuf deemna. Isa kana jalatti mata duree olaantummaa seeraa yookaan the rule of law isa jedhu kana jalatti gaafilee hamma ta'an qopheeffadhee keessummaa kiyya guyyaadhaa obbo Amaan Qaamsaree Kadir Qaamsaree affeeree jira. Kanneen keessatti wanti ilaaluuf deemnu olaantummaa seeraa jechuun maal jechuu isa jedhu olaantummaa seeraa jechuun maal jechuu ka jedhu ibsa irraa nuu kennuuf deemu. Lammaffaa irrattis akkasumas olaantummaa seeraa akkamitti hojii irra oolas waan jedhu irraa mari'atuuf deemna. Kan biraas akkasumas olaantummaa seeraa eenyutu hojii irra oolcha ka jedhuu fi gama biraatiin immoo Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti haalli olaantummaan seeraa ittiin deemamaa jiru maal fakkaata waan jedhu irraa deemna. Mee jalqaba gara gaafii fi deebii keenyatti osoo hin seenin dura obbo Amaan anaa dhufu baga nagayaan gara AF Digital Studio dhuftanii dhiyaadhaa nagaa gaafadhaati dhiyaadhaa isiniin jedha. Tole hayyee galatoomii na dhiyeessuu keetii fi yeroo adda addaatitti yaada qabu. Oromoota na dhageeffataniif ka biyya keessa jiranii fi ka biyya ambaa jiranillee ka biyya Itoophiyaatii fi Oromiyaa keessa jiranis yaada kiyya akka gumaachuu na dandeessisuu keetii fi galata guddaa si galchaa wayyoomi jedha. Hayyee ulfaadhaa isinis wayyoomaa. Akkuma duratti ibsuuf yaaletti olaantummaa seeraa yookaan the rule of law isa kana irraa haasa'uuf deemna. Mee kallattimaan gara gaafii kiyyatti yoo kaseenu ta'e mee olaantummaa seeraa jechuun matomti isaayyuu hiikkaan olaantummaa seeraa jedhu maal jechuu? Mee isa kana irratti nuuf ibsa. Hayyee gaafiin olaantummaa seeraa jechuun maal jechuu jedhu gaafii bu'uuraati. Olaantummaa seeraa jechuun maal jechuu? Kanatti dhufuu kiyyaan duratti jalqaba jechi olaantummaa seeraa jedhu eessarraa maddee gaafii jedhu deebisuu yaala. Akkuma atuyyuu ibsitee ka afaan Ingiliffaa keessatti the rule of law jedhu karaa biraatiin immoo constitution ka jedhu kanarraa akka madde agarra. Karaa biraatiin olaantummaa seeraa ka jedhu kun afaan Amaaratirraa የህግ የበላይነት ከጀዱ ሱዱዱማን ዋን ሂከም ፈካታ ኦሶ አከስ ተው ባቴ ሲላ ኦልአንቱማ ሄራ ጀቹቱ አካ ሴራ ገዳቲት ዮክ አካ አፋን ኦሮሞቲት ኦልአንቱማ ሄራ ጀቹቱ ማለቱሬ ከና ጋም ማሊፍ ካፍና ሴና ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዮፉደኔ ጀኔ ኦልአንቱማን seeraa yookiin olaantummaan heeraa kabajamee hin beeku hagardaatitti. Fakkeenyaaf adeemsa isaa yoo fudhanne kibra nagast ka jedhu yoo fudhanne ka har'aa
heera jennuun qar'a seera jennuun ka biyyatti ittiin bultu kibra nagast kabajaa moototaa jechuu maqamti isaatu akka akeekutti fitaa nagast kibra nagastii kanarraa fitaa nagast ka jedhutu madde fitaa nagast ka jedhu seera nugusootaa jechuu waa'ee ummataa waa'ee biyyaa of keessaa hin qabu higga mangisti ka jedhu immoo seera mootummaa jechuudha. Kana jechuun olaantummaa mootummaa jechuu malee heera fi seerri mootummaa gubbaa jirullee wanni jiraachuu isallee wanni agarsiisu hin jiru. Dhumarratti የህግ የበላይነት ka jedhu bara wayyaanee kana jechi kun ka afaan ingiliffaatirraa turjumaanamee gara afaan amaariffaatii fi gara afaan oromootitti jijjiirame. Kanaafuyyuu seenaa politikaa Itoophiyaa mootota politikaa Itoophiyaa yoo laallee jenne monarkiin yookiin mootiin moototaa seerri mootii moototaan bulu bara Minilik irraa jalqabee Haayila Sillaasee achi asillee ka mangistuu ka hanga har'aattuu ka mootummaa EPRDF kun hundumti isaatuyyuu seerri ambiti ittiin bultu biyyatti ittiin bultu mootummalleen kan ittiin ugguramu haga har'aatitti jiraachuu dhabuu isaa agarra jechuudha. Kanaafuyyuu moggaasamti isaatuyyuu yoo fudhanne higga mangisti ka jedhu kun mataa isaa olaantummaa heeraa yookiin olaantummaa seeraa waan calaqqisiisu miti jechuudha. Kuni seera mootummaa jechuu malee olaantummaa mootummaa agarsiisa malee waa'ee seerri hundaa ol jiraachuu waan biyyaa waan agarsiisu miti. Kanaafuyyuu kunuyyuu jijjiiramuu qaba yaada jedhu qaba. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatinu ani yaada kiyya yoo dhiyeesse finoota hig jechuun hin danda'ama. Ammaan durallee obbo Leencoo Lata'aa hagara hig ka jedhu dhiyeessee ture innillee hin deeggarama. Lu'aalaawii higgillee jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu mee amma gara sirna gadaatitti haa fudhannu. Olaantummaan seeraa sirni gadaa ka ittiin faarfamuu fi ka ittiin kabajamu tokko olaantummaan seeraa guutuutti olaantummaan heeraa guutuutti hujirra ooluu isaati. Adeemsa isaa seenaa keessatti bara sirni gadaa dagaage garbaabee murtiin hundumaa oli. Murtiin caffeen dabarsu hundumaa oli. Murtii caffeen dabarsu heeratti sharafama. Constitution ka jedhamu kana jechuudha. Heerri immoo seeratti sharafama. Ka amma law jedhamuun seera jedhamuun jechuudha. Seerri immoo bultiitti sharafama. Murtii heera seera bultii adeemsi isaa akkanatti akkana jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf bara Minilik goobana daacee qabatee Oromoo Tuulamaa irratti duulee caffeen gullallee murtii olaanaa tokko dabarse. Murtiin olaanaan inni dabarse farda lugaama fardarraa hin baasin, adduu addarraa hin buufatin, meedhicha harkarraa hin baafatin, seera mure, seera tume, seera caffeeti, seera abbaa gadaati. Akka seerri caffee jedhutti diina balleesse, diina agabuu bulchi. Kuni bara san tumamee jechuudha. Karaa biraatiin seenaa gadaa yoo fudhanne bara gadaan dagaagee olaantummaan seeraa beekame seerri bakka sadiitti gadaa sadi keessatti lallabame. Tokkoffaa Boorana keessatti bara gadaa Daawwee Gobbu. Maccaa fi Tuulama keessattuu Macca keessatti Makkoo Bili. Bara Makkoo abbaa gadaa Makkoo Bili. Arsii Sikkoo Mando keessatti yookiin Dini Qodaa Roobaa Sararmana Citaa seera Badoo Balla'oo bara gadaa Badoo Balla'oo lallabamee jechuudha. Seeronni kun bakka adda addaatitti yeroo adda addaatitti haa labsaman malee olaantummaa seeraa Oromiyaa irratti akka kabajamu bara gadaan dagaagina agarsiise guddina agarsiise hujirra oole jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf seera kana keessa
heera kana keessa heera fuudhaa fi heerumaa fudhachuun ni danda'a. Fakkeenyaaf jaarmenni lamooyyeen yookiin lakkuleen Booranaa fi Bareentuma Booranni Boorana hin fuudhu yeroo sanitti yeroo gadaa sanitti yookiin immoo Bareentumni Bareentuma hin fuudhu. Exogamous. Karaa biraatiin fuulaa fi wayyu gosti gosatti hin deebi'u. Gosa ala ba'ee fuudha malee. Kana akkuma fakkeenyatiif hin kaase. Kalammataa seera gumaa. Gumaa yoo fudhannee jenne waa sadi yeroo ammaa kana waliin dhawmaa jira. Waa'ee gumaa ilaalchise. Gumaa baasuu, biiluu baasuu, danuu baasuu. Kana sadeen mee garaagarummaa isaa akka gaariitti ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana jecha gumaa jedhu kana gumaa baafanna. Bilisummaan gumaa baafanna yoo jedhamu nama ajjeefna yookiin immoo tuyyuu dhiiga dhangalaafna jechuu akka hin ta'in kan haqanqaalanii seera gumaa waan hin beeyneef inuu seerri gumaa Oromoon sirna gadaa keessatti wanni ittiin faarfamuuf ittiin beekamu tokko gumaadha. Seera gumaadha. Kana jechuun maal jechuu yoo namni tokko dhiiga dhangalaase dhiiga dhangalaasnan jedhu Oromoon gatii dhiiga sanii nama miidhameef baasuu jechuu kennuu jechuu yookiin immoo beenyaa jechuu compensation jechuu homicide yoo namni nama tokko ajjeese lakkiinullee nama biraa ajjeefnan jedhu Oromoon. Kanaafuyyuu inuuyyuu dhiiga dhangalaasuu ka ittiin hambise gumaadha. Kana haqanqaalanii akka waan dhiiga dhangalaasuu yookiin waan gadoo baafachuutitti ololaaf itti gargaaramuun kuni dhugamatti tokkoffaa seeruma Oromootu heeruma Oromootu akka hin beekne agarsiisa. Kalammataa immoo haqanqaalanii ololaaf itti gargaaramuu barbaadan jechuu kun immoo gara biraatiin gara biyyallee diiguu fi uummatallee fanfaajjessutti geessa. Ka biraa biiluu yoo jennu gumaa jechuu miti. Biiluu baafachuun gadoo baafachuu. Oromoon lama biiluu walirraan baafata. Oromoon lama yoo wal ajjeeseyyuu gumaa wal lallabata malee biiluu walirraan baafata. Biiluun yoo diinni hamaan akka malee si godhe akka malee yookiin sirratti duulee si balleesse itti duulte ofirraa dhoofta. Kana jechuun biiluu baafatte jechuudha. San keessatti lolli illee jiraachuu danda'a. Lola kana keessatti namnis lubbuun namaatis ba'uu hin mala. Dhiignis dhangala'uun hin mala. Kuni gadoo baafachuu, biiluu baafachuu. Oromoo lamaan gidduutti hin hojjetu biiluu baafachuun. Ka sadaffaa danuu baasuu osoo hin beekin dogoggoraan yakka tokko hojjechuu, dogoggora tokko hojjechuu. Kuni seera danuu ittiin baasantu jira. Danuu baasaniiti danuu san qajeelcha. Kanaafuu kun sadeen akka gaariitti addaan hubatamutu isarra jira yaada jedhu qaba. Kabiraa isin dhaabaa kattanaa darbitanii asuma isin dhaabee asuma xiqqoo akka addanuu waan addanaa baaftantu jira. Oduu kattaanutti hin darbine naa qabaadhaati. Waa'ee gumaa kaaftanii gumaan seera keessatti waan kaaftanii fi akkuma isinuu kaaftan gumaa billuu fi danuu jedha. Gumaan Oromoota yoo Oromoon Oromoo ajjeese gumaa lallabamu gumaa sana fudhate jechuun namni gaafa gumaa nyaate booda waliif firooma jechuudha. Waliif firoomee walitti daadhiin jidduu sanatti jigee araaramee wanti gadoon jedhamuun jiraatu jechuudha warra gumaa walii fixate jidduu. Amma billuu isa jedhu kana warra gadoo baafatuu jedha. Kun billuun kuni gadoo baafatuu diina kee itti yaabbattee waraana kee fudhattee itti duulta jechuudha. Mee as keessatti danuu jechuun waan tasaa akka dogongortee yookaan osoo hin beekin nama tokko yoo ajjeeftee jettee inumaayyuu waanuma guyyaa
gama buyyaatiinis waan bira darbamu Oromoon akkasiin bira darba jechuudha. Mee billuu tana yeroo amma dhiyeennaa kana waa'ee gumaa haatiif waa'ee billuu tana namoonni baay'ee waliin dhayaa turanii jiranii. Isa tana wanti isin qabeef gaduma buuftanii bal'inaan nu ibsitanii waan barbaadeefi mootummaan fakkeen amma mootummaan biyya keenya bulchaa ture ka Oromoo hin ta'in biyya kana bulchaa ture saba Oromoo irrattis waan adda addaa raawwateera. Isaan kana billuu jennaan mee TPLF maa fudhannu Oromoon TPLF irraa gumaa baafatuu qabamu billuu baafatuu qabamu danuu kamiin keessatti ramadamame akkamitti na ibsitu? Kuni historical injustice yookiin immoo tuyyuu seenaa keessatti yakka hojjetame seenaa keessatti yakka hojjetame gumaa biyya adda addaatitti gumaa baafatu gumaa baasan kana jechuun kamiidhameef tokkoffaa gumaa baasu jechuun gara biraatiin dhugaa galchuu jechuudha. Dhugaa galchanii yakka hojjetame san ifaa fi ifatti kan yakki irratti hojjetes kan yakka hojjetes wal bira taa'anii wal amananii dhugaa walii galchanii akkaataa sanitti deebi'anii firoomuu jechuudha. Karaa biraatiin gumaa baafanna jechuun kama fedhe iyyuu haa ta'u. Fakkeenyaaf bara Minilik amma harmatu murame, harkatu murame, dhiira harka muran, dubartii harma muran. Kanaaf gumaa baafanna dhugaa walii galchuudha irra guddaan. Gumaa baasuuf gumaan maal irratti baya? Dhugaa himu irratti baya. Amma yakki kun hin hojjetamne warri jedhan. Yakki kun hin hojjetamne warri jedhan ka dhugaa kana waakkatan kuni seera gumaa keessatti yakka biraa hojjechuudha. Yakka biraa hojjechuudha. Seera gumaa keessatti silaa ummata dhugaa walii baasee dhugaa walii galchee dhugaa san irratti hundaa'ee deebi'ee firoomu. Beeyta yoo gumaa baasan gaafa gumaa baasan bar walitti heerumsiisanii walirraa fuudhanii walitti dhalatanii bar amma akkaataa haqan qaalanii akka waan dhiiga jiistuutitti lakkaan osoo hin ta'in warri gumaa walirraa baasu deebi'ee walitti heerumsiisa deebi'ee wal fuudha deebi'ee firooma jechuudha. Kanaafuyyuu inni guddaan tokko dhugaa irraa barbaanna. Maaliif Oromoon dhugaa isaa tabadde tawaakkatamte dhugaa galchuu fi barbaada. Kana jechuun yakka hojjetame san ka bara Minilik Oromoo irratti hojjetame yakka hojjetame ka bara Haile Sillaasee ka bara Darguu ka bara ammaa bara Wayyaanee irra guddaan dhugaa galchuudha. Dhugaan yoo galte gumaa nyaachuullee yookiin dhiisuullee hin dandeetta. Historical justice. Kanaafu yeroo ammaa kana gumaa ka jedhu kana akka maletti itti gargaaran akka waan saba biraa Oromoon saba biraa irratti duuluuf qophii qabu akka Oromoon saba biraa ofirraa dhiibuu fi yaada akkasii qabu warri akkanatti hiikkatan gumaa tokkoffaa waa'ee akkuma reefu jedhe waa'ee gumaatu hin beekan. Abbaa gadaa jedhanii uffata abbaa gadaa uffatu malee caaccuu abbaa gadaa diratu malee waa gadamtuuyyuu maal akka ta'e hin beekan barachuu qaban. Maaliif ololaaf itti gargaaramuun duratti gatta'anii gumaan maali? Gumaan yoom akkamitti hojiirra oola? Garaagarummaan gumaa fi biiluu. Biiluuni akkuma tuuyyuu jette bonjaa kee qabattee waraana kee qabattee cokkoo kee qabattee yoo diinni si fixuuf sitti dhufe yoo ofirraa dhoofte yoo ofirraa waraante kuni biiluu baafattaa jechuudha. Gara biraatiin diinni sin hillee miire lola keessa jirta. Biiluun yeroo baay'ee waan lola keessatti ta'u malee waan lola alatti ta'uu miti. Danuu yoo jennu tiikseen tokko yoo re'ee ajjeese osoo hin beekin
xiloo darbatee yookiin mootuyyuu eeboo darbatee yoo re'ee waraanee ajjeese iyyaadadha akaakayyuun kiyya bara ijoollee ani jabbii tiisa xiloo mukaatiin darbadhee jabbii takka waraanee ajjeese. Jabbii duute san keessaa tiruu baase tiruu san sunsumarra kaayee harka kiyya duubatti hidhee afaaniin tiruu san sunsumarraa fudhu jedhee sunsumarraa na fuusisee danuu narraa baasee jechuudha. Kana fakkeenya gabaabaaf ibsuu barbaada. Kanaafuyyuu gumaa baasuun waan seera gadaa keessa jiru. Biiluu baafachuun diina qofarratti diina sitti kallattiin sitti cabsee sitti duule. Kammoo gumaa gaafattee gumaa kan keetuu si waakkate. Sanirratti gadoo baafatta. Yookiin biiluu baafatta. Ka sadaffaa ka amma jedhe kana danuu baasan. Odoon beekin yoo yakka hojjetan danuu irraa baasan. Kuni kana fakkaata. Ayyee galatooma kattaanuun naa deebaa kana anillee xiqqoo booda ibsee bira darbina. Aga kattaanu deema. Gara olaantummaa seeraa yoo jennu faallan olaantummaa gadi aantummaa. Maaltu ol'aan? Yoo olaantummaan jiraatte gadi aantummaa jira. Yoo seerri ol'aanaa ta'e maaltu gadi aana? Mootummaan gadi aana. Ambiti biyyaa gadi aana. Lammiin biyyaa seera jala jira jechuudha. Aangaa'onni gadi aanu yookiin seeratti bulu. Ijaarsonni mootummaa institutions seera jalatti bulu. Hundumtuu seeraan bulaa jechuudha. Mootummallee dabalatee. Kanaafuu karaa biraatiin warri seera tumus gumiin seera tumeessa gumiin seera raawwachiisus caffee jechuu kiyya gumii seera tumeessa yoo jedhu caffee federaalaa ta'uu danda'a. Caffee naannoo ta'uu danda'a. Ka biraa mootummicha muummee ministeeraallee dabalatee ministeeronni isaa kaabineen hundi isaaniitu warri dirqama adda addaa qaban waraana keessatti dirqama qaban kan civil bureaucracy keessatti dirqama qaban kun hundi isaaniitu iyyuu seeraan bulanii seera jalatti bulanii jechuudha. Karaa biraatiin akka seera gadaatitti mee waan seeraa kana eega kaafne maaliif seerri ni baya. Seera baasuu yoo jedhamu tulluu koranii seera lallaban. Seerri ol baya. Kuni maal agarsiisa? Olaantummaa seeraa agarsiisa. Seerri ni buufama. Kana jechuun seerri in jijjiirama jechuudha. Seera buusuu, seera baasuu, seera jiiksuu jedha Oromoon. Seerri gumi irratti jiga. Ambarratti jiga. Sabarratti jiga. Kana jechuun hundumtuu iyyuu seera jala jiraa jechuudha. Seerri in jiga yoo jennu gubbarraa wanni tokko gubbarraa gadi jigaami. Kanaafuyyuu hundumtuu seera jala jiraa ka jedhu. Seera ni godhabsan. Godhabsuu jechuun yoo abbaan gadaa osoo gadaa isaa hin fixatin yakka hojjate olaantummaa seeraa cabse ni godhabsan. In buqqisan abbaa gadaa san. Buqqisanii osoo gadaa isaa inni hin fixatin heera kabajaa ka itti kenname san irraa mulqatan. Godhabsuu jedhama kun. Mulqu. Seerri ni lallabama. Kana yoo jedhu fakkeenyaaf reefuu tana dinni qodaa roobaa sarara mana citaa jedhee kaasee jira. Seerri mana citaa keessatti lallabama. Qorqorroo keessatti lallabamu. Kuni sarara mana citaa wanni jedhaniif kana dinni qodaa roobaa seera badoo bal'oo. Akka manguddoon himtutti badoo bal'oo seerri halkan lallabama yeroo san. Maaliif akka namni hin beeyne nama seera lallabu san seerri gaa hundumaayyuu ol waan ta'eef hin sodaatamu. Namni seera lallabe sun seera badoo bal'oo wanni jedhaniif halkan lallabe. Halkan lallabe eenyutu lallabe jedhanii wal gaafatanii jennaan hin dhabame namichi seera lallabe. Halkan waan lallabeef dhokatee waan lallabeef seerumatu jedha. Kanaaf seera badoo bal'oo jedhanii
Ka biraa wanni kaasuu barbaade abbootiin irree gooftolii fi mootummoonni mootileen seeraan hin bulan. Albula yookiin heera fi seera jalatti hin bulan. Fakkeenyaaf monarkii yoo fudhannee jenne, oligarkii yoo fudhannee jenne, dictatorship yoo fudhannee jenne, abbaa irree jechuudha. Haile Sillaasee fudhachuu dandeetta, Mangistuu fudhachuu dandeetta, Mallas Zeenaawii fudhachuu dandeetta. Har'a hoo olaantummaan seeraa jira yoo jenne akka barbaadamu sanitti olaantummaan seeraa har'allee hin kabajamne. Kuni jala sararamuu qaba. Karaa biraatiin mootummaan qaama seera hujirraa ittiin oolchu qabaachuu qaba. Yoo qaama seera kabachiisu hin qabaatin, yoo caffeen seera hin kabachiisin, yoo warri hujii seera hujirra oolchu seera hin kabajin, yoo dhaddachi heeraa seera hin kabajin, sirna dhablummaa fi seermaleessummatu dagaaga. Sirna dhablummaa fi seermaleessummaan yoo dagaage immoo malaammaltummaa diinagdeetii fi sagaagaltummaa siyaasatti mooya. Kuni ta'e jechuun wanni akka seera gurguratanii seeratti gargaaramanii ummata saamuu, lafa ummata irraa buqqisuu, gubboo fudhachuu, durgoo nyaachuu. Jecha durgoo jedhu kanallee wannoo jechuu barbaada. Durgoon tariigaa gubboo durgoo waan jedhu kana. Gooxiifaa waan jedhu jecha afaan Oromollee balleessaa jiran yeroo tokko tokko. Durgoo ka jedhu odoon beekin jecha waraanni Minilik wayita Oromiyaatti duule itti gargaaramaa jiru amma. Durgoo jechuun waraanni Minilik damoozan qabu, mindaan qabu, durgoo nyaata ture, tumaalessa kennitaaf, re'ee coome kennitaaf, sangaa kennitaaf kana sirraa fudhata. Harcee daakuu kuntaala tokko faa yoo kenniteef, horii lakkooftee 3-4 yoo kenniteef, yoo daadhii baaftee obaafte, kuni durgoo jedhama. Durgoon konseptii Oromoon itti gargaaramuu qabuu miti. Warri roorristoonni keessattuu gabroonfattoonni jecha itti gargaaraman. Kanaaf kanuma keessa wannoo sanillee ibsuu barbaadeeti. Durgoo nyaachuun, gubboo nyaachuun yeroo ammaa kana keessattuu bara wayyaanee mootummaa EPRDF kuni bakka hedduutti mul'ataa jechuudha. Biiroo hedduu keessatti mul'ataa jechuudha. Kanaafuyyuu yoo olaantummaan seeraa hin jiraatin demokraasiin hin jiruu jechuudha. Yoo demokraasiin hin jiraatin bulchiinsi gaariin hin jiraatu jechuudha. Yoo bulchiinsi gaariin hin jiraatin waan amma jenne kanatu dhalataa jechuudha. Kabiraa gabaabsee waan namni Aristootil jedhamu, hayyuun Aristootil jedhamu waa'ee olaantummaa seeraa irratti waan jajjabaa inni jedhe gabaabsee dubbachuu barbaada. Tokkoffaa yoo mootummaan gooftaa seeraa ol ta'ee taa'uun ta'in akkasitti yoo of ilaalin, yoo garbicha seeraa ta'ee seera jalatti bule ilmi namaa eebbifamee jedha. Kuni eebba waaqalleetii jedha. Namni nama bulchurra seerri nama bulchuu caala. Yoo garuu namatti muummee seeraa supreme power, muummee seeraa seera ol aanaa namatti kennuun ka barbaachisu taate, namichi heerri itti kenname sun waan biraa osoo hin ta'in garbicha wardiyyaa fi tajaajilaa uummataati seeraati malee gooftaa seeraa ol taa'u miti jedha. Baay'ee akka gaariitti ibsitanii mee gara gaaffii kiyya lammaffaatti seenuu dura mee waa'ee gumaa kana anis haga beeku xiqqoo irraa
jedhaa gumaan naannoo keenyatti naannoo itti nu dhalannee guddannetti diinillee hin baay'atu, diinillee hin jiru. Oromoo keessa jira, gosa Arsiin gosa hedduu qaba. Yoo gosti tokko gosa tokko ajjeese gumaan hin lallabama. Gosa gubaan kan lallabamu Shanachaa fi Kontomatu lallaba. Shanachi gumaa baasa. Yeroo gumaa baasee jedhu gaafa gumaa sana loon qalama. Horiin qalamee cumaa dhiqamee cumaa lamaan sana jidduu namoonni gara lamaaniyyuu dhufanii isa sana jidduutti walitti madhumaan garaacha sana keessa maal fakkeenyummaa tokko ta'uu garaa ta'uu kan argisiisanii gumaan dhumataa. Yoo diina ta'e akkuma sunu billuu isa jedhamu kana Oromoon gumaa gaafa diina irraa gumaan nyaatu diina itti hori'a. Kuni beekamuu qaba. Namoonni akkuma amma jala ji'aa ga'uuf deemnaa Jawaar gumaa baasa jedhanii kaadiroonni biltsiginnaa ummata Oromoo burjaajessaa turanii. Yeroo biraa bal'innaan waa'ee gumaa itti deebina. Sirritti akka ibsitanii argaa jira. Isuma kanaan bira darbeeti mee gara gaafii kiyya isa lammaffaatti seenaa. Olaantummaan seeraa akkamitti hojii irra oola? Mee olaantummaan seeraa jechuun yoo kana ta'e, haga amma ibsitan kana ta'e, olaantummaan seeraa kun akkamitti hojii irra oola jettu mee? Olaantummaa seeraa yoo jennu waa'ee heeraa, waa'ee constitution jechuu kenna. Politikaadha. Politikaa yoo jennu immoo handhuurti politikaa mootummaadha. Gaafii mootummaati. Tokkoffaa mootummaan heera fi seera kabajuun fakkeenya gaarii ta'ee argamuu qaba. Yoo mootummaan heera tume, seera tume san deebisee cabse, namni biraa seera kabajuu hin danda'u. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessatti mootummaan yookiin nugusoonni heera fi seeraa ol taa'anii yoommoo maqaafuyyuu seerri hundumaayyuu oli ka jedhamus ta'e namni jalqabatti seera cabsu isaan. Aadaan akkasii kun ammallee itti fufee jira. Kuni mootummaan seera kabachiisuu irratti fakkeenya gaarii ta'utu isarra jira. Seerri isarrattis hojjechuu. Seerri nama biraatti irratti fe'uu qofaa osoo hin ta'in muummee ministeerarraa kaasee haga dabballoota gandaatitti seera jalatti buluu isaanii beekuu qabu. Eenyumtuu seera ol akka hin ta'in. Caffeen seera tumeessi mataa isaa ka seera tumu jechuu, ka seera baasu jechuu, ka seera jiiksu jechuu, seera kabajuu qabaa jechuu. Caffee federaalaa jechuu ni dandeenya, caffee naannoo jechuun ni danda'amaa jechuu. Qaamni heera fi seera raawwachiisu seera jalatti buluu seera kabajuutu isarra jiraata. Executive. Dhaddachi seera mataa isaa judiciary. Seera ittiin hojjetu san kabajuu isarra jiraataa jechuu. Poolisni biyyaa, ijaarsonni biyya keessa jiran, institutions, ka mootummaa, bureaucracy, civil servant, kun hundi isaaniitu waraanni seera jalatti buluu isaanii beekuu qabu. Kabajus qabu. Yoo isaan fakkeenya gaarii ta'anii seera kabajan taate, lammiin biyyaa seera kabajuu wanni isa dhoorgu, wanni isa rakkisu hin jiru jechuudha. Karaa biraatiin seera kabachiifna jedhanii rakkoo politikaatiif jecha lola labsuun olaantummaa seeraa cabsuu. Irra deebi'a. Seera kabachiifna, olaantummaa seeraa kabachiifna jechuun waraana gaafii politikaatiif jecha waraana labsuun yookiin fincila qawwee kaasuun olaantummaa seeraa cabsuu. Yeroo amma kanatu mul'ataa jira. Mootummaan amma jiru kun mootummaan Dr. Abiy command postii yookiin waraana ummata irratti labsee jira. Keessattuu kuni waan
deddeebi'amee dubbatamuuf Wallagga irratti, Boorana irratti, Gujii irratti waraanni labsamee jira. Kuni mataa isaa olaantummaa seeraa cabsuudha. Karaa biraatiin humnoonni birallee morkattootas ta'uu danda'u. Gaafii poolitikaatiif jecha fincila qawwee kaasuun olaantummaa seeraa cabsuudha. Gama lachuu irratti hojjeta. Mootummichis qawwee poolitikaa keessaa baasee akkuma ammaan dura dirree poolitikaa bal'ifne jedhan ammallee qawwee dirree poolitikaa keessaa baasee waraana labsee dachaasee mooratti dachaasee rakkoo poolitikaa hunda irraa kaasee karaa nagayaatiin furachuun murteessaadha. Olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaadha. Warri gaafii poolitikaatiif jecha fincila qawwee kaasanis rakkoo isaanii ifaa fi ifatti uummata Oromoottis uummata addunyaattis himatanii karaa nagayaatiin bakka jaarsi kontomaa jirutti rakkoo isaanii furatanii poolitikaa qabsoo hidhannoo irraa gara poolitikaa nagayaatitti deebi'uun olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qooda olaanaa gumaacha. Kabiraa qaamni seera hojiirra oolchu mootummaa qofaa miti. Morkattootaa fi hawaasa poolitikaa, opposition and political community. Akkuma mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqama qabu, morkattootaa fi hawaasni poolitikaallee olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqama qabu jechuudha. Waan seera cabsu, waan olaantummaa seeraa gaaga'u irraa of qusachuun rakkoo poolitikaa haasawaa fi nagaa qofaadhaan furachuun murteessaa ta'aa jechuudha olaantummaa seeraa kabachiisu. Karaa biraatiin fakkeenyaaf yeroo filmaataa kanarratti diinaa miti warri waliin morkatu kun diinaa miti. Diinaa miti. Morkattoota. Kana jechuun diinummaa walirraa hin qabanii wanni irratti wal morkatan paartii kamtu mul'ata ummataa qaba. Ka jedhu anatu si caalaa mul'anni kiyya gaariidha. Ummataaf tola yoo jedhu. Imaammanni kiyya kan diinagdee irratti qabu, kan siyaasa irratti qabu, kan hawaasummaa irratti qabu, kan kee caala. Ka itti caalullee kana. Sagantaa kiyyatu kan kee caala. Waan yoo filame yoo mootummaa ta'e sii godhutu ka inni sii godhu caala. Kuni karaa qaroomeen osoo walirratti hin ololin, osoo maqaa waliin xureessin waliin morkachuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf biyya qaroome keessatti warri waliin morkatu guyyaa waliin morkataa oolee galgala taa'ee waliin nyaata. Haasawa. Paarlaamaa tokko keessatti warri walii faallaa ta'e pilaatfoormii tolfatee wajjin taa'ee murteessa. Fakkeenyaaf Ameerikaa amma yoo fudhannee jenne dhiyeennuma kana. Dimokiraatotaa fi Riippablikaanonni waa'ee Pireezidant Trump yakka inni hojjete irraa kaka'e isa mana murtiitti dhiyeessuuf karaa qaroomina qabuun osoo walirratti hin duulin, osoo walirratti hin ololin, osoo waraana walirratti hin labsin paarlaamaa tokko keessa taa'anii galma tokko keessa taa'anii murteessan. Biyya nu jirru kana keessatti illee yoo agarree garaagarummaa haga waaqaa fi lafaa osoo qabaatan paarlaamaa tokko keessa taa'anii karaa qaroomeen rakkoo isaanii furatu, yaada isaanii dhiyeeffatu. Kuni amma yeroo ammaa kana mootummaanis ta'ee karaa morkattootaatiin wanni mul'ataa tokko poolitikaan gadi bu'uu agarra. Gadi bu'ee mootummaanis gadi bu'ee gara ololaatitti humnoonni birallee yaada isaanii akka gaariitti dhiyeeffachuurra mul'ata isaanii, imaammata isaanii dhiyeeffachuu manna gara ololaatitti keessattuu
tifoozoon gamalachuu jiru olola wal maqaa wal xureessuu fi ciree wal dibuu irratti bobba'uuni kuni mataa isaati fuuyyuu seera irratti olaantummaa seeraa irratti gaagasaa guddaa jechuun ni danda'ama. Kabiraa qaamni sadaffaa ka olaantummaa seeraa kabachiisu ummata. Ummanni bal'aan hundumtuuyyuu qeerroon, qarreen, jaarsi, jaartiin waardiyyaa seeraa ta'uu qabu. Waardiyyaa seeraa ta'uu qabu. Kana jechuun seera cabsuun safuu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma gaafii nama adabsiisu waan adabamuuf seeraan cabsu jechuu osoo hin ta'in seera cabsumtuuyyuu safuudha. Gaafii moraalaa amma biyya nu jirru kana keessatti seera wanni akka seera cabsu nama qaanyessaa hin jiru. Immoraal nama godha. Kana atis akkuma waan beektuuf warra fakkeenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisan keessaa biyyatti Iskaandineeviyaa tokkummaa ni argamu, biyyatti Austraaliyaa, biyyatti Ameerikaanii, biyyatti Ingilizii. Kanaafuu kabiraa immoo olaantummaan seeraa even sirna gadaa yoo fudhannee jenne biyya amma maqaa dhoofne kana Ameerikaan yoo fudhanne, biyya Noorweey yoo fudhanne, biyya Ingilizii yoo fudhanne, biyyatti Ingilizii Maagnaa Kaartaatu gara heeraatitti jijjiirame. Maagnaa Kaartaan seera warra abbaa lafaati. Warra lafa namarraa saamee ciisanyaa godhee ciisanyaa mul'u kanatu seera isaaniitu baarans isatu gara konstitushinitti jijjiirame. Gadaa keessatti garuu gadaan waan akkasii qabeenya namaa fudhachuu, saamuu, miidhuu inuu hiriyaa hin qabu jechuun ni danda'ama. Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti. Walumaa galatti gaafii kanarratti kanuma jedha. Ayyee oduma gaafii kana keessaa hin baay'ine mee waa'ee komaandi poostii kaaftanii turtanii mootummaan waa'ee komaandi poostii uummata irratti labsuu waan jedhu kaastanii jirtanii. Yeroo ammaa kana uummata Gujii fi uummata Wallaggaa irratti komaandi poostiin labsamee jira. Akka seera bulmaata paarlamaa Itoophiyaatitti komaandi poostiin labsamuu fi silaa dursee sadarkaa itti deemamuu qabutu jira. Mootummaan kun komaandi poostiin amma Oromiyaa lixaa fi Gujii Boorana gubbaa jiru kunini seeraan kan labsame moo ka amma olaantummaa seeraa kana gadi ta'eera moo akkamitti ilaaltu? Seeraan paarlamaatu murteesseera moo yookaan qaamuma tokkotu uummata kana irratti labseera? Maal jettu isa kana? Kun egaa akkaataa heera Itoophiyaa keessatti labsi yeroo sardamaa labsamu yookiin immoo wanni akka komaandi poostii labsamu eenyu akka labsu akka ifatti waan nama seeraa hin ta'iniif waan beekuu dhabus gaafii politikaaf jecha gaafii politikaatiif jecha waraana labsuun olaantummaa seeraa cabsuudha. Tokko isaan kan mootummaan kun gaafii gaafatame tarkaanfii fudhachuu jalqabe uf duuba deebi'uu isaa dachaasuu isaa waa hedduurratti argaa jirra. Karaa biraatiin waadaa seene sanii dachaasuu isaa waa irbuu seene san dachaasuu isaa agarra. Maaliif gaafa morkattoonni gara biyyaatitti galan gaafii hundee haasawaan malee waraanaan hin fillu. Amma achi nama ajjeesuu hifannee jirra. Amma achi nama hidhuu hifannee jirra. Gaafii politikaatiif jecha waraana labsinee waliin ajjeefnu jedhee ture. Amma garuu
waan adda agarraa jechuudha waadaa sanirraa deebi'u. Karaa biraatiin rakkoon amma waraana itti labsame kun rakkoo politikaati. Rakkoon politikaa hin hiikamne. Har'allee rakkoon politikaa hin hiikamne. Kanaafuyyuu rakkoon kun haasawaan furachuutu irra ture. Sadarkaa command postii yookiin labsa sardamaa labsanirra hin geenne rakkoon amma jiru kun. Waraanni bobba'e kuni warra silaa adamsu san osoo hin ta'in ummata nagaa fixa argaa jiru. Kammoo odeessa yeroo yeroodhaan argan. Ijaarsa, ijoollee, dubara kanatu du'a. Kanaafuyyuu mootummaan kun ammallee ufirra deebi'ee uf laalee tokkoffaa waraana labsuun karaa biraatiin filmaatuma kanaa gufachiisudha. Haalli kun akka jedhan sanitti yeroo gabaabaa keessatti shiftaa jedhanii isaan dhabamsiisanii yookaan immoo booji'anii harka qabanii waan fidanis hin fakkaatu. Kanaafuyyuu mootummaan kun ufirra deebi'ee waraana labse kana kaasee rakkoo politikaa ka qawweetti qawwee nama kaasisu ka qawwee nama kaasise hundeen furuun araaraan furuun mariin furuun jaarsa kontomaatiin furuun dirqama. Kanaafuyyuu ani kanuma jedha. Baay'ee bareedaa yaada cimaa kaastanii asirratti command postiin kan labsamu akkuma yeroo TPLF biyya bulchaa turanii jedhanii yoo naannoon tokko humna mootummaati ol ta'e humna naannoo sanaati ol ta'e itti naannoo sanaatti kan labsamu akkuma isinuu jettanii yaa baay'ee dubbattanii waa'ee isaa seera mootummaan naannoo Oromiyaa isa kana eeyyamuu qabaa. Saniin darbee paarlamaanuu waamamee paarlamaanuu waan san raggaasisuu qabaa. Erga paarlamaan raggaasisee booda sanuu baatii turuuf ji'a jahaaf labsamee haga ji'a jahaa booda yoo ka dabalamullee ta'e dabalamaa akkasiin darbaa ture. Ammaa kana paarlamaa waamanilleen argine. Mootummaan naannoo Oromiyaallee seera kana kabachiisu humna kiyyaa olii jedhee waan gaafatee mootummaan federaalaa command postiitti uummatatti labsee fi beenu akkuma isinuu jettani kuni bu'aa siyaasaatiif jecha uummata nagayaa lafarraa fixuuf yookaan ajjeesuuf waan yaadamee godhame malee dhuguma wantiin command postiin naannoo Oromiyaa kana uummata Gujiitii fi uummata Wallaggaa irratti labsamee uummata lafarraa fixaaru seeraan kan dhugama rakkoo irraa ka'ee osoo hin taane Oromoo sanyii Oromoo lafarraa sababa kanaan fixuu fi jedhee yaadaanillee mee gara gaafii kiyya isa itti aanutti yoo isin deebisu olaantummaa seeraa eenyutu hojii irra oolcha? Hojii irra oola yoo jenne amma fakkeenyaaf olaantummaan seeraa qaama mootummaallee olaantummaa seeraa kabajuu qaba jenneerraa paartileen morkattootallee sadaffaa irratti ummanni seera kana hojiirra kabajuu qaba ka jenne. Isa kana amma olaantummaa seeraa eenyutu hojii irra oolcha yoo jenne isa kana mee akkamitti ilaaltu? Olaantummaa seeraa akkuma reefuu tana jenne keessattuu kallattiin ka hojiirra oolchu mootummaadha. Mootummaan hojiirra oolcha jechuun isarratti illee hojjeta jechuudha. Yoo qondaalonni mootummaa keessa jiran seera cabsan jalqabatti ka seeraaf dhiyaachuu qabuu fi fakkeenya ta'u akkuma reefu jenne mootummaadha jechuudha. Itti aansee morkattoonni illee olaantummaa seeraa kabajuu akka isaanirra jiru kunis reefuu tanallee irra deddeebinee ibsinee jirra. Ummanni bal'aan immoo ummanni bal'aan bakka jirutti seerri yoo cabu laaluun qabu
Kanaafuyyuu seera cabe san seerri cabe warra seera kabachiisutti sagalee isaa dhageessisuun barbaachisaadha. Walumaa galatti lammiin biyya sanii mootummaan hundumti isaatuyyuu akkuma reefu jenne yoo waardiyyaa heeraa ta'e, yoo tajaajilaa seeraa ta'e, yoo akkuma Aristooteel jedhe garbicha, hundumtuu garbicha yoo jennu seeratti kabulu ta'e olaantummaan seeraa ni kabajama. Baay'ee bareedaa kana waan isin gaafadheef irra deebi'ee akka ibsitan waan gabaabsitanii akka ibsitan dura bal'iftanii waan ibsitaniif gabaabsitanii akka ibsitaniif isin gaafadhee galatooma akka seera bareedaatti naaf deebiftanii. Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti haalli olaantummaa seeraa maal fakkaata? Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti. Yeroo ammaa kana olaantummaan seeraa yoomummaa caalaa gaaga'amaa jiraachuu isaa agarra. Tokkoffaa tarkaanfiin filmaata 2020 dhufu kana gufachiisuuf tarkaanfiin karaa mootummaan fudhatamus keessattuyyuu olaantummaa seeraa kana tarkaanfii gaaga'u. Kana keessaa rakkoo politikaatiif jecha akkuma reefuu tana jenne waraana labsuun mataa isaatiifuyyuu olaantummaa seeraa cabsuudha. Olaantummaa seeraa cabsu jechuun immoo filmaata amma godhamuuf deemu kana gufachiisuu jechuudha. Waraana qaama uummataa tokko irratti labsuun naannofni suni qooda hin fudhatu jechuudha filmaata kana keessa. Kafilus kafilatamus. Kuni mataa isaatiifuyyuu olaantummaa seeraa waan gaaga'u. Filmaata kana waan gaaga'u akka gaaga'utti hubatamuu qabaa jechuudha. Qaama tokko filmaanni kuni ka hundumaayyuu hirmaachisu ta'utu isarra jiraata. Qaama uummata Oromoo tokko waraana irratti labsanii ka biraa filmaata godhi jechuun waan fakkaatu miti guutuu miti. Kanaafuyyuu daddaffiin waraanni labsame kuni ka'utu isarra jiraata. Karaa biraatiin warri gaafii politikaatiif jecha fincila qawwee kaasanilleen gaafii isaanii karaa nagayaatiin dhiyeeffatanii uummata addunyaattis uummata Oromoottis mootummaattis ifatti gaafatanii jiru. Karaa nagayaa qofaadhaan rakkoo politikaa furuun barbaachisaadha. Haalli kun gama lachiinuu jiru yeroo ammaa kana gaaga'aadha. Korojoo hatuun mataa isaa olaantummaa seeraa cabsu. Sagalee dharaa lakkaa'uun vote rigging fakkeenyaaf filmaata yeroo adda addaa keessattuu Afrikaa keessatti godhamu sagalee dharaa lakkaa'uu korojoo hatu mootummaa wayyaan illee kanumaan 100% moo'adhe jedhee kan hundumtuu waan beekuuf irra deebi'uu hin qabu. Gaafa moo'ataman immoo moo'atamuu beekanii baallii buqqifatanii ka moo'ateef akkuma jedhani ammatanii dhungatanii eebbisanii aangoo dabarsuun olaantummaa seeraa kabajuudha. Kana yoo kan goone taate olaantummaan seeraa ni cabaa jechuudha. Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti. Kabiraa dalagaan tarkaanfiin morkattoota tuttuquu, morkattoota doorsisuu, morkattoota biibbessuu fi jeeqama kaasuuf godhamu olaantummaa seeraa cabsa. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatitti mootummaan kuni Jawaar Muhammadiin eegduu poolisa warra isa eegu yeroo adda addaa irraa kaasu. Ammaan dura yeroo duraa irraa kaasee sababii saniin gaaga'amni guddaan dhaqqabee jira. Namarratti illee inni illee gaaga'ama jala seenee ture. Odoo suni madaan sun hin fayyin har'allee tariigaa kana eeggumsa Jawaar Muhammadiif godhamu dachaasuu isaa ifatti labsee miidiyaaf facaasuun isaa kuni mataa isaa jeequmsa kaasuudhaa fi sababii guddaa ta'uu danda'a. Ergaa lama of keessaa qaba. Gama tokkoon nama kanarratti
rakkoo galchuudha. Mataa isaa irratti rakkoo afeeruudha. Kalammata ummataan fincili jechuudha. Kana jechuun immoo filmaata kana bacancarsanii aangoo isaanii dheereffachuuf kun tarkaanfii yaalamee jechuudha. Shirri kuni dhaabbachuu qaba. Mootummaan ammallee waadaa seene san dachaasuun isarra hin jiraatu. Eegumsi isaafis ta'ee morkattootaaf godhamu ammallee mulqamuun qabanii itti fufuu qaba. Mootummaan kuni ani gadi bu'ee dhoqqeen bukeessuu jedhaa ture. Amma garuu gadi bu'uu isaa agarra. Waan hedduu sadarkaa mootummaan hin malle waan tarkaanfiilee mootummaan tokko godhuun irra hin jirretu godhamaa jira. Kanarraa sirratuu qaba. Waan biraa jedhaan jirru. Irratti ololallee hin jiru. Dogoggora yeroo adda addaatitti godhamu kanarraa of sirreessuun deebi'ee of laaluun barbaachisaadha. Karaa biraatiin masgiidaa fi bataskaana gubuun olaantummaa seeraa cabsu. Kunillee mul'ataa ture. Warri bataskaana gubus, warri masgiida gubus qaamuma tokko diraamaa taphata. Warra abiin ufiin jedhan, saatanaa ufiin jedhan, faannoo ufiin jedhan. Ka bataskaana gubus, ka masgiida gubus diraamaa akkanaa kana taphatus isaanumaa jechuudha qaamuma tokko. Kanaafuu warri akkanaa kunilleen olaantummaa seeraa waan cabsaniif seeraan gaafatamuu qaban. Fakkeenya gaarii maaliif seeratti dhiyaachuu qaban. Barattoota lammii nagaa ukkaamsuun, hidhuun, ajjeesuun, butuun olaantummaa seeraa cabsu. Abbaan fedhe haa godhu. Abbaan fedhe haa godhu. Lammii nagaa hidhuun, ukkaamsuun, ajjeesuun, butuun olaantummaa seeraa cabsu. Seera addunyaa keessatti illee dhoowwaadha kun. Waan International Court of Justice sanitti nama dhiyeessu. Waan akkana Oromoon sammuu qabu. Waan akkasiin godha jedhee yaadu'anii warri kana godhu warra ummata sabaa fi saba walitti naquu barbaada. Warruma masgiida fi bataskaana gubu kana ta'uu isaa ani shakkii tokkollee hin qabu. Oromoo ta'ee namni akkana godhu yoo jiraate dhugamatti kuni falfala. Olola dharaatii fi jibba irratti bobba'uun olaantummaa seeraa cabsu. Yeroo ammaa kana politikaan akkuma beeknu yeroo tokko nama gaddisiisa. Sila Itoophiyaa keessatti yoom politikaan dhugaa, yoom jaarmenni politikaa dhugaa ijaarama yookiin jiraata nama jechisiisa. Maaliif politika jechuun olola dharaatti ta'e. Warri amma Feesbuukii fi sooshaal miidiyaa irratti ganamaa fi galgala dibbee rukutaa oolu kun hedduun isaanii politikaa miti wanni isaan dubbatan. Olola dharaa, maqaa namaa xureessuu, nama dhuunfa irratti fuulleffachuu, waa'ee politikaan kanaa miti bara. Politikaan gaafii mootummaati kan dhurti isa. Politikaan mootummaa akkam ijaarra Itoophiyaa keessatti. Mootummaa akkamii imaammata akkamiitti hojiirra ooluu qaba. Mul'ata akkamiitti hojiirra ooluu qaba. Kamtu irra wayyaa qaba. Kamtu Oromoof tola. Politikaan kana nama arrabsuun, cilee dharaa nama dibuun, shira hojjechuun kun politikaa miti. Kanarraa walaboomuu qabna. Oromoon sirna abbaa gadaatii jennaan gadaan dhaadanna. Gadaan akkanaa miti. Politikaan gadaa akkanan turre. Ati nama arrabsuu dhiisi. Olola dharaa namarratti oofuu dhiisi. Jechuma hamaa ulfaataa tokko namaan hin jettu sirna gadaa keessatti. Sirna eeggattee, dabaree kee eeggattee
dhimma irratti dubbattu qofaarratti fuulleffatte akkasitti yaada kee ibsatta malee ganamaa galgala olola jibbaa fi dibbee dharaa tumaa ooluun kuni politikaa miti. Qaroomina keessallee duubatti hafuudha. Yeroo tokko politikamtuu dhugaatuu hin jiruu nama jechisiisaa bare. Wanni amma godhamaa jiru. Politikamti dhugaatu, politikamti qaroominaatu hin jiruu sadarkaa jettu irra ga'e. Hayyee akka gaariitti ibsitanii anis waan dabalu guddaallee yoo hin qabaanne waa'ee mootummaan seera cabsuu gaafa waggaa tokko dura Dr. Abiy waadaa hedduu ummata Oromootis ummata Itoophiyaatiif illee galee kana booda wal ajjeesuun hin jiru yoo mooyatamnes warreebbannee barcuma kenninee keessaa mootummaa morkataa taaneet biyya san keessatti itti fufna jedhee ture. Amma yeroo dhiyoo keessa obbo Jawaariin irratti harka lamaa hin ta'a amma olola hedduu geggeessaa jira. Eegdota isaa kaasuun haga yaalii ajjechaa taasisuun ammoo miidiyaa hawaasni guddaan caqasu kan silaa sabni Oromoo miliyoonni 50 olii caqasuu irratti ba'ee kadiinnis akkasuma caqasutti baasisee guutumaan guututti eegdota isaa kaasee jira jechuun ajjeechaa nama kana irratti ajjeecha malabse jennee fudhatuu qabna. Sabni Oromoo waan kan akka laayyootti yookaan akka salphatti ilaaluu hin qabu. Namni kun nama silaa biyyattii sana keessatti bu'aa guddaa fiduu qabu. Warroonni isa jibbani warrootuma sirna kaleessa sana deebisuu warra sirna kalee leellisan malee Jawaar badii hojjeteetii fi miti. Kanaaf ifumaan ifatti warra jibbaa isaa sana lallabaa deemaa jiraniif koottaa homaa eegaan jiranii ajjeesaa jechuu fakkaatti. Garuu waan tokko hin hubanne jedhee yaadanii Dr. Abiy Jawaar ajjeesuun akkuma salphaa itti fakkaate akkuma mootummoota naannoo Amaaraa qaama kamiinuu haa ajjeefamu. Dr. Ambaachoo fa'aa ajjeefamanii namoonni akka Jeneraal Saaraa Mokonnan fa'aa ajjeefamanii cadhifamanii itti fakkaatee ture. Injineer Simmanyoon fa'aa du'aniituma hafanii sababa kanneen maaltu akka isaan ajjeesellee qaama hin qorannee ummata ifa goona yaani agamma ka'umsa ajjeechaa sanaa agamma ummanni hin beekne. Kan Jawaariin ajjeesuu yaalu jechuun immoo rakkoo diigumsa biyyattii saniitiifuu ka'umsa ta'a jedhee yaada akka nama tokkootitti. Namni yeroo ammaa kanatti haga huuraa huumni wanti hundi Jawaar faana jirutti Jawaariin ajjeesuu yaaluu jechuun baay'ee gadi aantummaa mootummaa gadi diqqaatee gadi bu'ee biyyattii sana diiguuf karoorfatee hojjetu isaa nu argisiisa. Mee kana kanumaan bira darbineeti gaafiif deebii guyyaa har'aa oduu hin xumurin mee waa'ee kanas laalchisee waa'ee biraas waa'ee dhaamtan yoo qabaattan waa'ee dabarfattan yoo qabaattan carraa isinii kenna. Mee waan jettan yoo jiraate. Waan jennu bal'inaan jennee jirraa atilleen yaada gaarii dabalte. Wanni dhaamu yoo jiraate mootummallee fi gurri nama dhageeffatu yeroo ammaa kana hin jiru. Rakkoon tokko kana haa dhageeffatanii haa dhageeffatuu baatanii dhaamsi an qabu mootummaanii akka dur jalqabetti hin jiru gadi bu'aa jira. Yoo warri biraa dhoqqee bukeessu
nu dhoqqee isaan bukeessan san keessa gabbuunee hin gangalannu jedhaa turane kan hundumtuu waan dhaga'e. Yeroo ammaa kana mootummaan dhugamatti gadi bu'aa jira. Waan akka amma tarkaanfii ijoollee fakkaatu kana fudhachuun waan itti yaadamin, waan hin qoratamin, waan immoo ummata biibbessaa, waan tarkaanfii filmaata 2020 kana gufachiisuu danda'u keessattuu kanarraa of qusachuu isarra jiraata. Waraana tokkoffaa waraana kaasuu qaba. Lammata morkattoota biibbessuun, ukkaamsuuf yaaluun, ajjeesuuf maluun kuni akkuma atuyyuu jette biyya san diigudha. Waan diinni barbaadu hiree waggaa 150 keessatti argamte kana balleessuudha. Kanarraa mootummaanis uf qusachuu ofirra deebi'ee tarkaanfii fudhataa jiru. Balleessaa kanarraa deebi'utu isarra jiraata. Humniti gaafii poolitikaatiif jecha fincila qawwee kaasus yeroo ammaa kanatti Oromoo bilisoomsuu osoo hin ta'in hiree mirga waggaa 150 argame kana balleessuudha. Firii malee hambisuudha. Qawween ammaa achi Oromoo hin bilisoomsa jedhanii yaadulleen kuni gowwummaadha. Oromoon yeroo ammaa kana mataa ufiitiin uf bilisoomsaa jira. Qeerroo ufiitiin dhaloota haarawaan osoo qawween fincila qawweetiin hin gargaaramin tokkummaa isaa cimsate uf bilisoomsaa jira. Kanaafuyyuu kanarlee qaama sanillee fincila poolitikaa irraa uf qusatanii gara fincila qawwee irraa uf qusatanii karaa nagayaatiin gaafii poolitikaa furachuudhaaf qophii ta'utu isaanirra jiraata. Isaanillee dhaamsa kana dabarsa. Bakka jaarsi namni kontomaa argametti, namni sadaffaa argametti rakkoo poolitikaa haasawaan furachuu qofaatu nu baasa. Kana alatti karaan biraa hin jiru. Mootummaanis warri fincila qawwee kaasanis yoo jiraatan. Kabiraa hundumtuu tajaajilaa fi waardiyyaa akkuma jedhame garbicha seeraa yoo ta'e olaantummaan seeraa ni kabajama. Kana lammiin hundumtuu akka bara gadaasan bara gadaan dagaagee garbaabe olaantummaan seeraa ni kabajamee jechuudha. Aadaa san deebisutu nurra jiraata jedhee yaada. Walumaa galatti rakkoo poolitikaa kan filmaata kana gufachiisuu malu daddaffiidhaan haasawaan hodhu kennanii walirraa furachuun dialoog haasawaa fi compromise gochuun rakkoo poolitikaadhaa furachuun ammallee hin dabarre jedha. Walumaa galatti wanni an jedhu kanuma. Baay'ee ulfaadhaa, yaada bareedaa, yaada dhaamsa gaarii yoo akka dhaamsi dhaamolee fi homaangoonee ta'an ta'uu baate diqqaa guddaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi karaa barreeffamaas haa ta'u, karaa sagalees haa ta'u, miidiyaa, sooshaal miidiyaa, toora feesbuukii kanas iskeeppiin gamaanaanillee namoonni hedduu dhaamsa ciccimoo dhaamaa jiranii fi nullee haga beennutti dhaamsi nu dhaamnuu fi akkuma kaleessa jecha bareedaa jedhe san ajjeesuun mo'atamuun jedhe ammallee ajjeesuun mo'atamuma jenna. Sirrii jecha sirriiti. Jecha sana hojiirra oolchuu qaba jenna. Dhaamsi nu amma waamnuuf namni kun dhugamaan Oromoo yoo ta'e badiilee haga ammaa dalage kana Oromoon nama dhiifamaati. Ummata dhiifamaati. Ummata waa dhiisuu beeku. Ummata safuullee beeku. Dhiisuufiillee danda'a ummanni kun. Namni kun gadi deebee
garagalee gara mana keessatti garagalee badii dalagaa jiru kana yeroo qaba ammallee yeroo itti ummata isaa itti garagalee dhiifama gaafatee badiilee amma hojjetaa jiru kana irraa itti deebi'uutu jira. Isa kana utuu godhe jenna akka nama waawii taa'ee ilaalaa jirutti isa kana dhaamnaa fi kana didee deema taanaani gara biyyattii sana diiguutti deema. Kanaaf isinis ulfaadhaa waa'ee olaantummaa seeraa irratti yaada badhaa akkasumas olaantummaan seeraa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti maal fakkaata isa jedhu irratti yaada badhaa nuu kennitaniif dhaggeeffattoota keenyaaf ibsa guddaa kennitaniif ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jedhaa asumaan nagayaan naa turaa isiniin jedha. Atillee galatoomii nagayaan jiraadha. Ayyee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota IF Digital Studio bakka jirtanitti nageenyi keenya isinaa dhaqqabu jedhaa. Gaafiif deebii obbo Amaan Kadiir waliin goone kan guyyaadhaa kanumaan goolamnaa. Hamma yeroo biraa yaada biraa irratti waliif deebinuuf nagayaan nu turaa horaa bulaa isiniin jenna galatooma.